ashama harka fuudhee jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan marti keessanuu akkam jirtanii bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganamaan dhufe har'a maaliif ganamaan dhufte jechuun keessan ni oolu. Viidiyoon kun akka asiitti ganamaan isinii waraabatee jira. Gara biyyaa galuutti jira amma si'aatii xiqqoon qaabaa amma ka'ee jira. Si'aatii akka Itoophiyaatti si'aatii 6 seenan deema. Kanaaf amma ganama si'aatii 7 jechuudha akkasitti. Maal isinitti himuufan dhufe isinitti agarsiifachuuf dhufe maal godhate sixoota gaaddanyoonni keenyaa bita isinitti agarsiisuuf dhufe achumaan immoo rabbi nagaan si galchuu nagaan galii mana nagaatti galinaan jedha hundumti keessanuu hundaatti rasu. Annaa si'aatiin qabu daddafee daqiiqa 2 keessatti isinitti haasa'ee fixuun qabaa. Sixoota maal sii bitanii gaaddanyoonni kee kinoo kun shittoodha. Si'aati santi viidiyoo waraabuu hin dandeenye nuyi. Akka carraa wanni dhannawaa manii bilbila qabadhee hin deemne viidiyoo waraabne manatti sapiraayis na godhanii jechuudha. Okay. Kanaaf yani bilbila waan qabadhee hin dhagne akka waan rakkataniitti waan nawaa manii bilbila qabadhee hin dhagne. Kanaaf isin waraabuu hin dandeenye. Kun immoo shaarbiidha. Shaarbii jechuudha. Shaarbiidha. Kan maazariidha bitanii. Kunis shaarbiidha. Kan ammoo siisterii teetii kenne naan jedhane. Shittoo isinitti agarsiisa miti. Laa ilaaha illallah. Eessan godhe. Maaloo gaa urdatii qabaa isinitti agarsiisa dhugaa girrim mettani ba. Girrim jaarsa namaa malee kana namaa bitu hin jiru. Bakka sanitti ilaaleen namaa bitu hin jiru jaarsa namaa malee. Innaan kolfinaa ginee kaani maaliin godha waa dhuskuun beeku. Ne daggalaa miti. Dhugaa naa ajaa'ibeen siin jedha. Micayyuu akka malee jaaladhaan siin jedha dhugaa akka malee jaaladha. Obboleettii tiyya haadha tiyya dhugaa akka malee ishii jaaladha. Shaarbii kana lamaanii fi paantii kana ishiitu naa bitee jechuudha. Paantii 3 fi shaarbii maazariitii fi shaarbii siisterii jechuudha. Okay, agartanii jirtu. Shittoo kana lamaan immoo micawoo Tigree san viidiyoo irratti agartan yeroo tokko ishiitu naa bite shittoo kana lamaaniin siin jedha. Okay, aman gara sixootaa madaamitti dabarraa. Gara sixootaa madaamitti dabarraan siin jedha. Okay. Sixootaan xiqqaan qabu miti yeroo nama xiqqaa kadhaa kabajaa kennutu guddaa argateedha. Wayna isinitti mul'atu baasee isinitti agarsiisa. Wayna heduma daqiiqaan hin dheeratin jedhu dheerate kan dheeratan. Warqeedha. Okay. Akkasi kaakin inuma ta'a garuu anatti inuma ta'a. Kanaadha tokko. Kun immoo ilma kiyyaa kan bitame madaamitu natti kenne. This like surree wajjin jechuudha. Kun illee akkasuma surree wajjin. Kun immoo kiyyaa talaxxaacidha garuu akka surreeti irraan qaba. Shamizii gubbaa irraan qaba jechuudha. Talaxxaacidha surree walirraan kanuma mitiidha. Kanuma kun immoo birriidha. Birriin kinoo asirra tarree galee jira. Okay. Birrii isaanii kophaa godhee jira jiru. Birrii 300 ta'a. Birrii 200 curaa kun jedha warri beektannatti kolfinaa darraa abbaa manaatiitu naa kenne. Gaaddanyaan birrii 50 birriin 20 sin jira 30 sin jira. Akkasiin siniin jedha. Okay. Maanninyawum sixootaan xiqqaan qabdu nama
xiqqaadhaaf kabajaa kennitu guddaa argata jedhanii Oromooni akkana fakkaataa ka'ee jira si'aatii xiqqoon booda kaamtu Oromiyaa jennaan isiniin jedha kanaafuu hundumti keessanuu du'aayee tsolotiidhaan namaddii dhaabbadhaan isiniin jedha yeroo gabaabaa keessatti immoo haala babbareedaadhaan walitti deebinadhee abdiin qaba. Thank you very much. Ani hin beeku garuu maaliif akka ta'e hin beeku biyyatti galuun isinan gammachiisu waan akka sana mataa kiyya oopin na godhe hin qabu kanaaf hundumti keessanuu jechuudha tsolotii naa godha kadhannaa naa godha nagaan gal qoree gufuu si allagunaan jedha hundumti keessan warroonni na jaalatan moo share like godhu commentii godhu hin dagettinaan isiniin jedha chaawu turtii gaarii haasaa isinitti hin dabarsu bye bye.